shaantaa keessa baasuun maaliif barbaachisa? Erga jedhee utuu hin xumuriin Bruno deemisiin jedhe jettee dheekamte. Isheen haasaa saddaan kutuu dandeessi jechuudha. As dhufneerra, as jirra, gara fuuldura mul'atuttis asuma jiraanna. Kanaafuu amannee fudhachuu qabna. Siigalee gara fuulduraa mul'atu jechuun maal akka ta'e waan hin beekneef hiikasaa gaafate. Haatisaa Bruno amma kan jiraannu asumadha. Kanuma jetteen. Brunoon keessa isaatii dhukkubni wayitti dhaga'ame. Dhukkubni isaa garuu gaddadha malee waan biraa miti. Waan keessa isaa jiru baasee yoo dubbate wanti sarra ga'e sirrii akka hin taanee fi warri samiidhaan kan hojii isaanii akka argatan dubbatee iyyee maraata yookaan immoo saraanee bu'a. Kun hundi akkamitti akka ga'e galuu fidde. Kaleessa akka garaa isaatti manatti hiriyoota isaa sadanii wajjin taphachaa gardaaforra utaalaa qeensaan dhaabatee Berliin ilaalaa ture. Har'a kunoo mana cabbaa jibbisiisaa hojjettoota hasaasuu jaallatan qabuu fi hojjetaa dallanoo qabu iddoo namni gammadaan hin jirre jira. Haatisaa Bruno kutaa olii deemii mi'a keessarreessuun siin jedhe jettee dheekamsaan. Dheekamuu ishee yeroo argu utuu homaan dubbatiin ofirra garagalee deema. Imimmaan isaa qabatus akka hin boonye murteesseef dha'u. Kutaa olii deemee ulaa xiqqoo yoon argadde jedhee barbaacha naanna'e. Homaan arganne. Gamoon kun balbala afur qofa qaba. Asii fi asii walitti garagalee lama lamaan jechuudha. Balbala kutaa mana isaa, balbala kutaa Giriiteel, balbala kutaa abbaa fi haadha isaa fi balbala mana fincaanii. Kuni manas miti. Yoomiyyuu manan ta'us jedhe sagalee isaa gadi qabee. Kutaa isaa yeroo seenu uffanni isaa sireerra tamsa'ee jiraachuu arge. Meeshaaleen taphaa fi kitaabonni isaa immoo shaantaa keessaa hin baane. Maariyaam kan dursuu akka qabdullee hin beektu. Harmeen deemi gargaariin naan jetteetu jedheen Maariyaadhaan. Maariyaan tole jettee shaantaa isaa kan kaalsii fi paantiin keessa nam'ee jiru itti agarsiiste. Gaafa fixxu saanduqa kana keessa kaa'uu dandeessa jettee biiffee fokkisaa daawwitii xuraa bira jiru itti agarsiiste. Brunoon shaanticha seenee rafee gaafa ka'u mana tutuuf argee waa'ee kana maal yaadda jedhee Maariyaa gaafate. Maariyaan baay'ee jaallata. Akka maatiitti ishee ilaalu. Abbaan isaa garuu akka hojjettuutti malee lakkaa'inaa jedha. Mindaan ishee amma isheef gitu olidha jedhee aara. Waa'ee maalii jettee gaafatte. Kana iddoo kana dhufu geenya. Kuna naanna ilaallatu jette Maariyaan. Akka silaa haati kee sitti himaa turtedha. Hojiin abbaa kee waa'ee hojii isaa dhaga'uun nan uffisiiseera. Yeroo hunda waa'ee masaa haasa'u. Hojiin isaa mana bareedaa sanaa nu baasee hiriyoota koo sadan irraa adda na baase taanaan hojicha dhiisuun qabu jedhe Brunoon. Bruno dhumaa dubbatee afaanii fixu balballi fuulduraa baname. Bruno yeroo ilaalu balbala kutaa warra isaa ta'uu arge. Na'eechumatti gogee hafe. Haati isaa goda waan jirtuuf balbala kan bane abbaa isaadha jechuudha. Waan inni haase hunda dhaga'eera ta'a. Brunoon achuma dhaabbatee eege. Amma dhufee natti dheekama jedhee yaadde. Balballi banamee namni keessaa gadi ba'e namicha garuu abbaa isaa miti. Nama muriin abbaa isaa gadiiti. Hojjaan isaas amma abbaa Brunoon ga'u. Yuunifoormiin isaa garuu akka kan abbaa isaati. Faaya baay'ee qabaachuu baatus nyaarri isaa guduunfamaadha. Koffiyaan isaa mataa isaatti sirriitti ta'eera. Rifeensi mataa isaa koffiyyaa jala darbee jiru keelloodha. Namichi saanduqa xiqqoo baatee ol ba'aa ture. Brunoon dhaabatee ilaalaanii akka jiru gaafa baru garuu akka dhaabachuu ta'ee akka nama ijoollee argee hin beeknee olii fi gadi ilaale. Waan jedhu wallaalee darbaa mata dubbisee ni deeme. Brunoon namichi eenyu akka ta'e Maariyaa gaafate. Nyaara guduunfaa fi hojiin kan itti baay'atu waan fakkaatuuf nama barbaachisaadha jedhee yaade. Loltoota abbaa kee jala jiran keessaa tokko natti fakkaata jette Maariyaan. Yeroo namichi jiru ol jettee ture akka nama kadhannaa irraa jiru harka ishee fuulduratti gootee kan dhaabatte. Ol jettee jisaa keessan ilaalu. Fuula ishee irra sodaatu dubbifama ture. Booda wajjinii wal barataa jette Maariyaan. Namichi badaa natti hin tolle. Garmalee nyaara guduunfa jedhe Brunoon. Abbaan kees akkuma isaa nyaara guduunfa jette Maariyaan.
Eeyyee garuu inni abbaa dhaqaa jedhe Bruunoon. Abboonni nyaara guduunfoo ta'uu qabu. Daldalaa barsiisaas ta'ee sheefii abbaan kamiyyuu nyaara guduunfaadha. Hojii abboonni inni beeku hundi hojjetan tarreessuu isaati. Namichi nyaara guduunfu kun ijoollee kan qabu natti hin fakkaatu. Hojiin isaanii hojii baay'ee guddaadha. Ta'uu baatus isaan akkas jedhanii yaadu. Isaan irraa akka of eeggattuun si gorsa jetteen Maariyaan. Filannoo biraa hin qabu jedhe Bruunoon. Giriiteel malee naman duukaa taphadhu kan biraa hin qabu. Ishee wajjin taphachuun immoo waa hin baasu. Isheen abdii hin qabdu. Imimmaan isa qabatus Maariyaan akka ijoolleetti akka ilaaltu waan hin barbaanneef boo'uu irraa of qusate. Ija isaa faffacaasee waan nama hawwatu yoo argeef jecha kuticha waliin ga'e. Waanti namatti tolu tokko hin jiru. Xiqqoo turee garuu waa arge. Balbalatti garagalee kan jiru fooddaa wayii keenyan irratti arge. Fooddichi hojjaan isaa amma sanaa ga'uu baatus fooddaa isa bal'inii wajjin wal fakkaata. Ilaaluuf keensaan dhaabbachuun akka isa hin barbaachisne yaade. Suuta jedheetti deeme. Fedhiin isaa achirra bal'iniin arguudha. Mana isaanii durii fi karicha isa namoonni irra taa'anii dhugaa kolfan ilaaluu fedhe. Fuula isaa daawwititti maxxansee gaafa ilaalu waa arge. Wanti inni arge baay'ee adda waan itti ta'eef ija babaasee afaan bane. Harki isaa garuu sodaa fi qorri waan itti dhaga'ameef hin sochoone. Waan jaalatanii na hordoftaniif galatooma. Horaa bulaa. Kutaa 5ffaan itti fufa.